Meeqa keenyatu waan biyyaa baaneef karoora biyyaa baaneef dagate. Meeqa keenyatu karoora keenyatti yookaan immoo waan biyyaa baanetti fayyadamaatii jirra. Ashamaa harka fuudhe hordoftootaaf kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu please warri dhageechan warri agartanii akka beekuma keetii yookaan immoo akka dandeetti keetitti komentii jalatti yaada keessan barreessan siniin jechuu jaaladha. Gizee tokko har'as ta'ee kaleessas ta'ee boruufis ta'ee shamarran biyya arabaa maaliif nu arrabsanii maaliif akkana nuun jedhanii akkanatti xaarraa silaa akkana gochaa jirraa silaa akkana hojjechaa jirraa silaa akkasii miti xannacha tokkoof foon ajaa jedha Oromoon sinii gala. Ani akka yaada kootitti jechuudha. Ani akka yaada kootitti ammas waan irra deebi'ee isinitti himu jechuudha. Namoonni dhiira janajjantanii yookaan immoo dhiironni shamarran janajjantanii irraa of qoxxabadhaa. Kaleessas namni isinitti himaa ture har'as namni nama isinitti hin dhageechanu isin maal akka isin tuqen beeku sinii galee sanyii waa facaasan marga yeroo jedha Oromoon yeroo mammaaku. Akkumatti bartan yookaan immoo akkumatti guddatan ta'uu danda'a. Namoonni tokko jechuudha. Kan waan namarraatti irraa hin baranne, kan waan namni kalee ta'e irraa hin baranne, kun sammuu saayikooloojiin keessan dadhabaa ta'uu kan namarraa yaadu. Kanaaf please dhiira yeroo janajjantan dhiirri yeroo shamarran janajjanu ati dhiira si janajjanu san dhiira akkamii akka ta'e bari. Dhiirri tokko yeroo si janajjanu yoo waan hin taane waan baalagee adda addaa si gaafate dhiirri sun akka homaa siif hin goone yookaan maqaa kee balleessuuf foon kasitti fayyadamuuf akka ta'e siif haa galu. Sinii galee dhiironnis immoo shamarran janajjantanii erga waa hunda irraa fiddanii waa hunda ishii dalagsiistanii waa hundumaa of harkaan geechanii asirratti baasuu dhiisa. Namni jechuudha dhiiras ta'e shamarras ta'e namoonni qaama saalaa dubartiis ta'e kan dhiiras ta'e hin beekne hin jiru. Nama kamiifiyyuu haaraa miti. Dubartii soo ta'e dubartii irra jira. Kan dhiiras ta'e dhiira irra jira. Dhugaan siniin jedha Rabbi. Asirratti baastanii akkasii hundumtuuyyuu yoo cidaatii akkatti cidaatii abbaan itti of eeggatu yoo adda ta'e malee hundumtuuyyuu wal qaxxa. Adda jedhee yaadu an akka kootti. Garuu wanni itti wal darbu cidaatii yoo akka abbaan cidaatiin of qabetti. Siigalee ana baluusun qulqulluudha ana baluusun daalattiidha ana baluusun ana akkasiiti jedhanii yoo isin himan malee jechuudha. Waan ambiraa wanna adda ta'e wanni isinitti himan hin jiru. Hedduu takka nama aarsitu. Namoonni jechuun kan umuriin isaanii waggaa meeqa ta'e. Kan amma fakkeenyaaf viidiyoo tokkicha irratti jechuudha. Anaaf haadha naa taati. Mee namni waan akkanaa kana asirratti bahe inde haadhiif abbaan haadha mee ati intala baadiyyaa mee intala baadiyyaa. Hodha geechi sitti haadhi kee gaafa haadhi kee baadiyyaatti jechuudha yeroo galgala ala baasu jechuudha akkasii akkaataa biyya arabaatti sa'aatii 24 shinti beetti deemtee dhiqattu kanaamti sinii galee ganamaaf galgala haadhi keenya ganamaaf galgala ala baati gaafa dhiirri ala jiru jechuudha hoggaa ala jiru dhiirri dubartiin bishaan ittiin ala baatu san dhiira fillafiitti qabatteen baatu. Yoo abbaa warraasu yookaan immoo namni ala jiru suni manatti ol gale yookaan balbalarraa deeme gadi baate safuu qaba. Sinii galee isin akka kanatti kaameeraa fuuldura gootanii bilbila akka kanatti laallachaati yaani waan addaa hojjechaati jirtan dhiisatu safuu jira aadaa jira. Sinii galee safuun cabsina ofiin qallalchina ofiin busheessina maqaa ofiin nyaatina. Nus maqaan hin balleessina yoo namni 20 badaa ta'e namni 60 70 immoo fayyaa jira. Dhugaan akka kootti hedduu takka saalfadhe. Waanuma jedhee biyyatti galu hedduu takka saalfadheen siniin jedha mataa kiyya kana na dhukkuba Rabbi. Mee waan hin taane hin dalagina asirratti ajandaanuu ajandaa biraatirra jira biyyi. Ajandaan hin minaayi. Waan kanaatu mati ofirraa dhiisa lammaffaa irratti immoo cidaatii keessan eeggadha. Eegaayyuu immoo waan sana hojjechuun keenaf neetu laaletu sigata waan ta'eef warroonni waan akkanaa hojjechaa ture cidaatii kee eeggadhu. Dhiqadhu bishaan kan arabaati. Kireemii adda addaa bitadhuutu fayyadamu. Sinii galee ashaaroo gubatee kan fakkaatu tafti kee fuutee asirratti nurratti loxxof hin daaraa sinaa godhu waan maqaan nyaattanii. Rabbi hedduu takka emotional nama godha.
kabajaa keessan ofitti qaba. Dubartiin kan kabajaa qabdu yoo ati kabajaa kee ofitti goote dammii fi dubarri teeche gabaan dhabuudha Oromooni. Sinii gala yoo asin kabajaa keessan qabaatanii boruuf waan guddaa yookaan nama guddaa bakka jabaa tokko jiraachuu dandeecha. Waa asitti lakkaskaste immoo jechuudha. Amma ati jechuudha. Amma ijoolleen akkana gootan kun yookaan immoo ijoolleen akkanaa kun sinii galee amma biyya yoo galtanii nama si beeku jira anilleen talaabaluuti yookaan biyya akkasiiti jedhee yoo si wallaale suuraa kee tana nam beeka malee namni si beeku namni ollaa kee ta'e ni beeka namni maatii kee beeku. Biyyatti galtamoo maal goote moo biyya kanatti of ajjeestamoo of fuutamoo mee akkam of gootan. Please warri dhiira janajjantanii warri dhiira janajjantan warri guyyaa xaaraa ooltanii halkan immoo bilbilarra bultanii of eeggadhaa. Unkaan kan suuraadhaan waan hin taane daladduu miti jechuudha. Sagaluma keetiin waan hin taane naasa'e. Of qoxxo. Onlaayiniidhaan gurgurachuun, onlaayiniidhaan bitachuun faayidaa siif hin qabu. Ani akka yaada kootti kabajaa teessan ofitti eega. Sinii galee kireemii tokko immoo sinii fidee dhufe kinoo kana dibadhaa. Warroonni shaaggattan jechuudha. Namni shaaggattee kinoo kana dibadhu bakka san sirraa kaasu. Sadaati kee maqaan nyaatina nun busheessina nun xireessina saamunaa kanis immoo itti fayyada sirraa kaasa bakka sirratti gurraacha isan jechuudha. Haga ati har'aa yoo tolaa gammadaa kee wajjin haasaa oolottu hojii keeti yeroo baate sadaati kee eeggadhu. Hoosi ati qabaate sadaati kee saddeet dhidhiitoo taa'ee dabala. Gaafa ati of qaqqabdee ofii keeti jiraata abbaa barbaadde wajjin jiraachuu dandeechaa jechuudha. Ati akkanatti shamtee namni akkanatti sitti siqun jiru. Ani gizumaa sinitti. Kanaafuu sadaati keessan eeggadha, sammuu keessan eeggadha, waan hin taane nurratti hin dalagina. Namni waan akkanaa barreen gaddaas laalaa bara achaanus laala turre. Yoo barbaades immoo namni waan ofiituu laallate. Birqii miti nurratti asitti laxxafina warri dhiiratis tortortuun. Haadhitee karuma sassi baaste waan ta'eef fuutee as nurratti laxxafe. Achumatti waan goote godhe. Warri humni janajjantanii viidiyoo irraa fudhatanii asirratti laxxaftaniis warri dhiiraa achumatti waan gootan godhadhaa malee asirratti nurratti viidiyoon gadhiisina. Inni jiraannan ijoolleedhaaf sagalee ta'aatii jira. Nama rakkateef iyyaa jira malee waa'ee kana nama kamiif iyyuu birqee miti kun hafeera. Waan duubatti hafaa ta'u hin hojjetina. Kana siniin jechuu barbaada. Naaf galatooma. Please kabajaa keessan ofitti qaba. Of kabaja. Bilbila viidiyoo abbuma agarte wajjin dawwaltee waan hin taane hojjettee hin oolin. Ati waan viidiyoo sana narraa waraabbatu hin seetu. Gizeen ammaa tashaashaalee jira. Yeroo ati waan hin taane isa wajjin haasa'aatii jirtu inni viidiyoo si waraabaa jira. Kanaaf of eeggannoo godhii. Qaama keessan siraatan dhiqadhu hin baktaa'inii. Si'aati keetitti fayyadami, umurii keetitti fayyadami. Sammuu kee ofin ajjeesin sin jechuu barbaada hundumti keessanoo galatooma viidiyoo kee like share godhuu hin dagatina. Iddoo takka nama aarsitanii rabbi iddoo takka nama aarsitanii kan karaa irraa gortan rabbiin karaatti sinaa deebisu dhiira immoo janajjanii naa baay'istanii dhiira tokko wajjin jiraadhu tokko janajjanii yoo sii ta'uu baate onlaayiniin of gurgurtee onlaayiniin hin bitatin haadhaaf abbaa keetiin dan onlaayiniidhaan heerumee onlaayiniidhaan fuudhu. Siraata keetiin kabajaa kee maatii qabdutti galiitoo maatii qabdu wajjin sina siraatan heerumee jiraadhu yoo barbaadde yoo sinii gamte immoo deematoo gala asitti madaami mee anamma viidiyoon dheerachaa jira mee amma mee silaa tuutukii kanarra akka kanatti jira mee madaamumti yoo agarte Itoophiyaa kan jedhan kaddaaman fudhattu kanaan booda rabbi dhuguman siniin jedha hindi kaddaamuma kan jedhan Itoophiyaan hin fudhattu. Qaama keessan sina siraata maqaa ishii qabdu kabajaa qabda warri dubartootaa. Sina siraatan eeggadhu mukaan ijaan balleessin haayilaandiin ijaan balleessin yoo sinii qabde barbaree bakka sanirra godha harooshi sinitti labuuf jechuudha. Kana galatooman siniin jechuu barbaada yaada keessanii komentii jalatti barreessa. Warroonni kabajaa keessan eeggattanii jiraatan akkasumatti itti fufa. Warroonni kabajaa ofirraa fuudhatee jirtan immoo kabajaa keessan ofitti qabaa. Namni kabajaa qabu bakki hin geenye hin jiru. Naaf galatooman siniin jedha like share gochuu hin dagatina. Bye.